Odusum birtu Polisin federala Adonai Brane to'annoo jala oolche. Aboo seerri haa jabaatu biyya hunda keessatti wallahi. Kaan qullaa yaa'ee kaan maayikii qaba. አዶናይን ፍቱና እኔን ይሰሩኝ ያው አዲስ አበባ ነኝ ያለሁት ጎጃም በረንዳ አዶናይን አሰራችሁት ምን አረጋችሁ ወጣቱ يوركفوني كبجمتوتاف أردفتو تميتشو كولفا جرتو جريني بعدنا فيان تقوان أكما نافجتو سنين جدا هلا والله أنا ميتشو كولفا ورس فيديو كبراتي دي بيت أجرا كومو فيكو فيديو بوهرسو بشانل سيسو كان اللي إرتي دوبتو باي هيدو ساكو بدي في تنجرا اسيني راموغا مالتيغم channel كان سبسكرايب gochuu فيديو كان لايك gochuu akka jalqabdan yaada keessanis komentii jalana kaasiniin jedha maaliif galatoomaa gara viidiyoo waatti jechuun afaan oromoodhaan maal jechuudha waatti jechuun maal jechuudha waatti jechuun maal jechuudha afaan oromoodhaan siin jedhe maal jechuudhaan siin jedhe deebisa naragaa jirtu narageeffadhooti waatti jechuun afaan oromootiin maal jechuudha waatti jechuun maal jechuudha asibe kaare singaafadhe maniyaani maal taate waatti jechuun maal jechuudha sirukuma sirri waatti jechuun maal jechuudhaan siin jedhe manis deebisa si deebisara dhugumaay maal kun beeku waan beektu taanaan deemta dhugumaay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوم 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 لال سبر زينا سكت فمس هندلق ونكسي إثيوبيان وانتي هندلقا جرتو وانا مقامتشيسو نمني توكو أني فيماسا أني أكاسي جده وان دلوتا دوغورسو وان دلوتا بليسو توكو يو كندلقا متاتي سيري تركان في الرفولتا مجا أدوناي جدا مكان اسم فوتو رات تركتان كان انقاد أواردي هنجفته كوني لكي مالي سميساني توساق ألان سميسان كيسا أول دبرسان حبيبي غافا نمني سفارسو جلقابي غافا نمني سجالا شاشا جتشو جلقابي فنداتي لكي ترتا نمالي نمني نجرو جتا عندهم تقلاي منستري فسيتا عندهم أجاجارا ياتسبيا فسيتا عندهم إتهاما جورشومي فسيتا وانما أجايبو كان الران أمو وان دلوتا فنتاني سجت فمس جتشودان توري قونا جان بيجوتا غراغرا كيسا ديمني دلوتا لفا دفا جرو سجت فمسي دان انجرو ونكاسي كان بيجا بلچا جرو ilma seeraan dhalateedha ilma seeraan guddateedha ilma abbaa gadaati keessattuu ammoo ilma adaba qabu ilma abbaa jifaari habiibi si tara liqimsi fudhadhu qaldiin takkan jiru amma booda Itoophiyaa keessatti saggitfammis minaamin abbaa feete ta'i waan seera sirraa eeggamu safuu ummataa eedees seeraan tarkaanfachuu baatte ana malee namni jiru taate taanan akkasuma Adoonaayee gurbaan jedhamu kuni to'annaa seeraa jala oolee jira isa waliin namoota shan jechuudha. Kanaafi Itoophiyaan haadagaayidu, Itoophiyaan haalalistu, gurbaan dhukkubsataan amaliyaa keessa bahee jira. Itoophiyaan yaalamaa jirti. Itoophiyaa kan yaalaa jiru hoggansa eenyuyyuu yoo taate seera ol hin jirtu barumsa siifaa ta'u siin jechuu barbaanneeti. Foloo kee laaltee hin akaabbadin, viiwuu kee laaltee hin akaabbadin, waan safuu ummataa cabsu hin godhin seera ol jettee, seera oli jettee Polisi oli jette higgi seera biyyattiiti oli jette diratiin tumatiin hin dandeessu. Ummata wajjin safuu ummataa eedee jiraachuun dirqama kee akka ta'e dhaloonni lafaa dhufaa jiru hundi keessanuu beekuu qabdanii jechuudha. Maatii keenya ta'uu irraanfatina nagaatti. Aboo seerri haa jabaatu biyya hunda keessatti wallahi. Kaan qullaa yaa'ee kaan maayikii qabatee biyya keessa afaan banee makiinaa takkitti jechi harbiin qiyaamaan buutee seerri safuun aadaa uffata cabee qiyaamaan buute makiinaa takkaa jecha namni kaan qullaa gayyaa'ee kaan hudduu achi naqabe kaan hudduu as naqabe jee dirqii waliin jechaa ture seerri biyyattii haa kabajamu uffannaan biyyattiitii seerri haa kabajamu namni qullaa yaa'uu qabu kaan kaanin dhufee guyyaa keessa afaan banuu qabu bareedaadha guyyaata bareedaadha seerri haa gajjabaatu gizee hunda ammaan sana mana hidhaa darbaniiti mana hidhaa darbanii jiran osoo inni makiinaa fudhate sana dhufuun makiinaan silaa dheengaddumaa wata mijiyyoo taaniin malti turte dhugaa walitti himanii makiinaan mijiyyoo taaniin malti turte
በቃ ቢኻት መጫል ጃመለ ነብሩ እንዲኑ ሽሪ ጉዳን ተኮ አከን መጎፍላ ባሴ በረር ብየሰን ከይስ ጉዳን ተኮ በር አማን ተነ መናይዳቸው ልቦረን ኩኖ እንደ እሲ ወሊ ቀበኒ ቀባገነ ዲሳን ቦዴ ከነታቲ ቀባገነ ዲሳ ተነራ ቀበና ዋይስ ኢፍማፉ ጊዜው አይ ሶሪ ሽረሜ ቀደለይደን ካናዳራ ዱፌ ሙጫን አስቴ ከወረ ብያ ይብቆሌ ዋን ቂያማ ቡሴ ሀቀ ነማ ደብሴ ፍረት አቺ ነማስ ጃርቲ ጆን ዳንኤል ጃላ ሀቀ ደብሴ ፍረት መኪና ሀቀ ደብሴ ፍረት ቂያመቱል ፍርዶስ አራን ተነክኖ መነይዳ ዱጌ ጅረ በቃ አከ ሙጫ ካን ጆን ዳንኤል ወጋ ለማ መነይዳ ዱገቲ ኢኒኒስ ዱጉ ደመቹ ለማ ገሩ ፓስፖርት ካናዳ ቀባ ተፈበው መላ على كل حال سيري خبجمو قبو والله بيون دغيس انا كتت امانه انا مره دنتا قبو دوغا جرتو يمني حسابو غاري انينو دوغا تاناني دمي دمي چمان كنو دمي دو غورا تانانو تقراتمه يدميلا قبال من ايمومو تاثروا التاثروا ايموم من ليون يمومو ስለዚህ በስርዓት መሆኑን ከዚህ በኋላ እንደዛ አይነት አለባበሶች ቀጥያጣ ነገር ኢትዮጵያ ላይ እንደማይኖር እርግጠኛ ነኝ። ከዚህ በኋላ በላቀጣለው ለምትሉ መንግስት ጥሩ ነገር ነው የሚያደርገው። እኔ እስማማለሁ። አሜሪካ የሚኖሩ ልጆቼ ወንድ ልጄ ሱሪ ዝቅ አድርጎ አይሄድም፣ ሴት ልጄ እምብርት እያሳየች አትሄድም። ጨረስኩ። አሜሪካ ያለ ነው ማወራ። ሰለጥ የስልጣኔ ጥግ አለች የምትባል ሀገር ላይ የኖርኩ ልጆቼ በስርዓት ለብሰው ባልጠፋ ልብስ ወንድ ልጅ ኋላ ዚፕ ያለው ልብስ ለብሶ ይሄዳል እንዴ? ምን አይነት ነገር ነው የምናወራው? ዳረ ሰከን ብላችሁ አስቡ። ፍምስናውን ለጊዜው ወደ ጎን አስቀምጡትና እንደ ካልቸር ቤታችሁ ቢገባ ይሄ ነገር ነገ መግባቱ አይቀርም። ከዛ በኋላ መንግስት አበላሸ ብለ ደግሞ የመንግስትን ስም ልታጠፉ ነው። ጆን የሚባለው የለበሰው ልብስ ከኋላ መቀመጫው ጋር ዚፕ አለው ወደ ታች የሚወርድ ሰው እኮ ጤነኛ አይደል። የወር አበባ ላስተዋውቅላችሁ በጣም ነው ማዝ ነው ተብሎ መናገር አይቻልም እንዴ? ለወር አበባችሁ በጣም ነው የሚያመኝ ስለዚህ ልልበስላችሁ። ምን አይነት ትምህርት ነው? የወር አበባ ኢትዮጵያ ላይ አይታወቅም? ስንት ሰው አልሰራም? ስንት ሰው ለእህቶቻችን አዶናይን ፍቱና እኔን ሰሩኝ። ያው አዲስ አበባ ነኝ ያለሁት ጎጃም በረንዳ ኑ ሰዱኝ። ይሄ ልጅ ምን አደረገ? አያሳዝናችሁ? ለገንዘቤ ስግጥ ስላለ ለበረከቴ ስግጥ ስላለ ካልሰገጣችሁ ደግሞ አያልፍላችሁም ሰግጡ አለን። ምን አጠፋ ይሄ ልጅ እንዴ? ፍቱልን ወይም ደግሞ ነውና ወሰዱኝ። እኔ እሱም መልሱት ያስፈልጓል ህዝቡ። አሁን እንደዛ ነው። አማርኛ ብዙም አላውቅም። አሰላሙ አለይኩም። አዶናይን አሰራችሁት። ምን ያረጋችሁ? ወጣቱ ፍቅር በሰበከ ስራ ስሩ ብሎ ባነሳሳ በረታታ በረዳ። ምን አደረጋችሁ? አዶናይ በቃ ኢትዮጵያ ሰው አይውጣልሽ ተብላለች። ሰው አይውጣልሽ ደግ አይበርክትብሽ ተብላለች። እናንተ ተረግማችሁ በዘር ህዝብን የሚጨፈጭፍ ትውልድ እያለ አዶናይን አሰራችሁት። ትውልድ ይቅር አይላችሁ። ፍቱት ልጁን። ትውልድ ይቅር አይላችሁ። ይሄ ግፍ ነው። ምን አረጋችሁ? ምን በደላችሁ? አዶናይን ፍቱት። አዶናይን ፍቱልን፣ ፍቱልን። ይሄን ወጣቱን አይምሮን አታሳጡት። ተው፣ ሀገር እንዲጠላ አታርጉ። ወጣቶችን እያያዛችሁ ተው። ሌባና ዘራፊ ሞልቶ በሀገሩ ላይ ተው፣ ተው። ግፍ ነው። ተው። ሪጋሊ አከበርባዳን ይብሰዲ ጉዴዴ ከየ ኩንጂ ጁቢ ጅራችሁ ለቡቲ ነው ይፈካ ኢልማን ኦሮሞት ጀቹዳ አከ ኢትዮጵያት ጀቹዳ dhimmi kun isinitti qoosaa fakkaachuu danda'a yeroo eegalamu garuu dhumni isaa dubbii jabaa qabaa jechuudha. Ani Itoophiyaa keessa taa'een dubbataaraan dhimmi kun ambaasaaddar Muktaar Kadiriin bira gaheera. Edda Maastar Sharafuddin wajjin
Bakka nu turre bakka itti turre kunoo Maastar Sharafuddin ragaadha jechuudha. Wallaahi. Kanaafuu obboleettii keenya dhugaan rakkoo sirra keessee viidiyoo as bahiiti dhimma kee Itoophiyaa guutuun dhagahuu qaba. Waan callifamu miti. Yoo ati ofitti jaallattee callifte dubartoota keenya kaan irratti akka ga'uun barbaannu biyya ambaasaaddara qabdu. Ishi. As bahii mul'adhu Mariam. Meri yerootti baay'ee gadditee jira. Jira. Yeroon mucaa koo dhabee. Inni buusi keessa. I'm sorry. Darbiteetta. Keessa darbiteetta. Maybe waan irraa barannu hedduu jira waan ta'eef jabaattee utuu seenaa sana nuu qoodde. Salphaan ture waan baay'een itti qorame kadhaadhaan ija namaa dura yeroo dhaabbadhees ture. So ulfaataadha. Kaasuun kee garuu gaariidha. Obboloota dubartiifis maatiifis abbaafis haa ta'u eenyuufuu garuu fakkeenyaa fi barumsa guddaa ta'a. Ijoollummaa koodhaan sanam mucaa koo hangafaa dhabuun anaaf mucaa waggaa 7 ture. Kaansariidhaan kan dhukkubsatee miliyoona baay'ee ture kan yeroo sana gaafatan yaalsisuuf Xuqur Ambassaatti ture kan yaalamaa ture. Kadhaan sun salphaan ture ija namaa dura dhaabbachuun. Qarshii arguu baadhus garuu namni baay'ee na faana sabni amma kana Oromoon amma kana biyya alaa jira jedhee yeroon itti na dhibees jira ture. Namni baay'ee halkaniif guyyaa Suudaan eessachuun addunyaa mararraa namni tamsa'ee ma jiramoo aluma jiramoo yeroon itti jedhees jira. Na jajjabeessuuf baay'ee hin arganne yeroo isaatti qarshii hin arganne. Qarshii Itoophiyaa 2,000 yaadadhaan baankii keessa kan ture. Garuu sa'aatii dhumaatti immoo Waaqayyo na gargaaree Samson Advertising gaazexaa tokko maxxansee ture. Waa'ee makanaa nu gargaaruuf achirraa nama ta'etu taaksii keessaa dubbiseeti nama wajjin ol na qunnamsiisee carraatti mucaa koo ba'ee yaalsisu argadheen ture biyya Speen Valeenshiyaa biyya jedhamutti. Waaqayyo haa galatu iyyummaa makootu mucaa koos na dhabsiise akkan hin jennee fi Waaqayyo haala naa mijeessee ture yeroosi. Garummoo Waaqayyo immoo ofiisaaf filate. Ofiisaaf filatee mucaan koo fayyine kanatti harka koo qullaan biyya kootti deebi'ee na yaadadha. Anaaf baay'ee ulfaataa ture. Mucaa koo wajjin ba'ee kophaan deebi'ee yeroos. Egaa viidiyoon irraa isiniif qabadee dhufe kan fakkaata. Itti bohaartanii itti bashannantanii itti jedheen abdii qaba. Amma viidiyoo kan biraatti walitti deebinutti bakka jirtanitti nagaa nagaa.